karana namtu damama do shagar gadu fani karana namtu yo malarga ki aapke abduna namtu damama do yo malarga ki aapke abduna namtu zoonii diinagdee addaa jechuun Oromiyaa keessatti naannoo biraa Oromiyaa jalatti hin bulle uumuu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo. Qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin piroojeektii zoonii diinagdee addaa gadaa jedhamu ilaalchisuun barreeffama hayyuun Oromoo Dr. Barii Ayyaanoo jedhamu kanaan dura barreessee ture afaan Ingiliizirraa gara afaan Oromootti jijjiirree qabannee dhiyaanneerra. Qopheessituun qophii kanaa Faayituu Wadaajoo yoo taatu Gulaalaan ammoo Duubee Wayyeessati. Qophicha isinii dhiyeessuun kan isin faana turummoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Turtiin keessan faana haa ta'u jechaa muuziqaa ce'umsaa kanaan kallattumaan gara qophii har'aatti seenna. Amboo gubbaa niftaa qabsaa faanusi damamaaloo gudar gubbaa niftaa qabsaa faanusi. Dr. Bariin barreeffama yeroo labsiin karoora zoonii diinagdee addaa gadaa jedhamu sadarkaa wixineetti turetti mata duree zoonii diinagdee addaa gadaa hundeessuu jechuun naannoo Oromiyaa keessatti naannoo biraa ijaaruudha. Oromiyaa laaffisuu fi darbees diiguu jedhuun barreeffama bilchina qabu barreesse. Akka mootummaan naannoo Oromiyaa ibsaa jirutti labsiin zoonii kanaa raggaasifamee ijaarsi marsaa duraayyuu eegalamee jira. Akkuma sagantaalee keenya armaan dura dhimma kanarratti dhiyeessine keessatti ibsine piroojeektiin kun magaalaa Adaamaa fi Mojoo jidduutti lafa bal'inni isaa walakkaa Finfinnee ta'uu hektaara 23 irratti ijaaramaa jira. Qophiin duraa ija seeratiin ilaalamee kan dhiyaate. Qophii kanaan ammoo hubannoo hayyuun kun barreeffama isaa keessatti kaasee kan qabxiilee diinagdeedhaan wal qabatan 6 irratti fuulleffanna. Qabxiin duraa bakki zooniin diinagdee kun itti ijaaramaa jiru bakka sirrii kan hin taane ta'uusaati. Dr. Bariin wixinee labsichaa gadi fageenyaan kan dubbise ta'uu kan ibse yoo ta'u, wixinichi amma jijjiirama tokko malee akkuma jirutti ragga'ee hojiirra oolaa jiraachuu mirkaneeffanneerra. Zooniin diinagdee ijaaramaa jiru kun kan bal'inni isaa Adaamarraa kaasee hanga Minjaar Shankooraa fi godina Guraageetti kan diriiru ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Lafti Oromiyaa bakka kanatti akka malee dhiphaa ta'us namni kaartaa Oromiyaa beeku sirriitti hubata. Uummanni naannoos walitti dhufeenya bifa adda addaatiin lafti kun godinoota ollaa naannoo biraa jalatti bulaniin kan waldaangessu ta'uu tolchee beeka. Tuttuqqaan lafaa fi Oromoo buqqisuu naannoo kanatti taasifamu itti gallisaa Oromiyaa bakka lamatti addaan kutuu akka ta'e tilmaamu salphaadha. Haala kanaan itti bahi piroojeektichaa mootummaa naannoo Oromiyaa qofa keessatti kan daangeffamee miti. Karoorri hooggantoonni paartii Bilxiginnaa biyya Oromiyaa fi uummata Oromoof baafatan kun karoora uummanni keenya daranuu akka isaanirraa amantaa dhabu taasisuu piroojeektii duguuggaa sanyii hedduu nama ajaa'ibu kan biraati. Afuura keenya beekootu sisiibbisi damamaaloo afuura keenya beekootu sisiibbisi. Qabxiin lammaffaa Dr. Bariin kaasee barbaachisummaa zoonii diinagdee addaa jedhamu mataasaati. Biyyoonni adda addaa sababoota adda addaatiin zoonii diinagdee akka uuman ibsa Dr. Bariin. Haa ta'u malee kaayyoon bu'uuraa zoonii diinagdee addaa kun wal fakkaataadha. Zooniin diinagdee addaa tuuta diinagdee addaa ta'ee seera biizinasii, hojimaata daldalaa, seera faayinaansii fi diinagdee addaa kan qabaatu sirna diinagdee kan waliigalaa biyyattiirraa adda ta'een qajeelfamu jechuudha. Zooniiwwan diinagdee akkanaa tumaa seeraa fi dambiiwwan gibiraa addaa kan qabaatan yoo ta'u, kunis seera baay'ee laafaa fi seera biyyattiirraa adda ta'e ta'a. Fakkeenyaaf Chaayinaan sirna diinagdee akaakuu lamaa ta'e biyyattii keessatti uumuuf jecha dhuma bara 1970mootaa keessaa zooniiwwan diinagdee addaa hundeessuun eegalte. Chaayinaan guddittiin akka waliigalaatti diinagdee karoora giddu galeessatiin ba'uu yookiin koominizimii jalatti kan hojjettu yoo ta'u, zooniin diinagdee addaa ammoo diinagdee gabaa bilisaa kan akka warra dhiyaa jalatti socho'aa turan ammas itti jiru. Galmi akaakuu sirna diinagdee lamaan kanaa investimentii kallattii alaa yookiin foreign direct investment FID warra diinagdeen badhaadhan irraa gara zoonii diinagdee addaatti harkisuu yookaan sirna diinagdee gabaa bilisaa warri dhiyaa ittiin beekamaniin isaan mahawwachuu yookiin modus operandi ture.
salphaatti yoo ilaalle dinagdeen gabaa bilisaa naannoo dinagdee addaa kanneen keessatti kan ayyamame yoo ta'u, dinagdee wiirtuu tokkorraa qajeelfamu koominizimiin ammoo chaayinaa guddittii hafte keessatti socho'a. Karoorri kun kaapitaala biyya alaa bifa investimentii kallattii biyya alaatiin hawwachuutiin chaayinaaf kan hojjete yoo ta'u, kunis chaayinaan dinagdee ishii liqii biyya alaa irratti akka hin hirkanne taasisuu irratti baay'ee ishii gargaareera. Qabxiin sadaffaa irratti Dr. Bariin kaasee karoorri paartii bilxiginnaa zoonii dinagdee addaa kun yeroo ilaalamu deebii ummataaf kennuu caalaa gaaffii kaasisuu ta'uu isaati. Jalqaba irratti mata dureen zoonii dinagdee addaa gadaa jedhu jecha jechaan yoo ilaalamu nama aarsa. Dr. Bariin kana yoo jedhu yaada mataa isaa irratti hundaa'ee otoo hin taane qabiyyee wixinee labsii kan akkuma jirutti ragga'e kana erga gadi fageenyaan dubbisee booda ta'uu hubachiisa. Barreeffama isaa keessatti zooniin dinagdee addaa karoorfame kun haaluma kamiinuu aadaa gadaa waliin waan wal qabatu hin qabu. Zooniin dinagdee kun gama seerotaa fi dambii biizinasii, daldala, bulchiinsaa fi kan kana fakkaatan ilaallatuun mootummaa naannoo Oromiyaatirraa baay'ee walabata. Gabaabumatti yoo ilaalle zooniin dinagdee kun boordii tokkoon kan bulfamu yoo ta'u, boordichis akka miseensonni boordii barbaadanitti zoonii dinagdee kana akka bulchuuf aangoon kennameeraaf. Kutaan hawaasaa zoonichaaf keessummaa ta'uu malan kanneen akka qonnaan bultootaa zoonii dinagdee kana keessatti hammatamanis seeraa fi dambii akka feetee boordiin diriirsuuf saaxilamoo malee fayyadamoo hin ta'an. Dr. Bariin zoonii dinagdee fi hojiirra oolmaa isaanii biyyoota adda addaa keessatti sirritti akka beekan ibsuun qonnaan bulaan miidhaaf saaxilamaa ta'uu addeessa. Zooniin dinagdee addaa bilxiginnaan karoorfame kun zoonii dinagdee addunyaa irratti seera laafaan buluu fi akkasumas adeemsa addaa kan zoonii dinagdee bulchuuf aangoo daangaa hin qabne boordiif kennu keessaa tokko ta'a. Kana jechuunis salphumatti zooniiwwan dinagdee mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran mootummoota naannolee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffaman ta'ee haala hojii isaaniitiin wal qabatees to'annoon naannoon Oromiyaa qabaachuu danda'u baay'ee xiqqaa ta'a jechuudha. Salaalee ba'u malee baranaa salaalee ba'u malee waaqna na jeesi bakkuma garaa koo malee. Qabxiin kan biraa gaaffiiwwan kaayoo fi akeeka zoonii dinagdee kanaan wal qabatan kan ilaallatu. Akkuma beekamu zooniin dinagdee addaa kun walaba kan ta'ee fi dinagdeen kutaalee Oromiyaa hafan caalaa humna kan qabu, dhumarrattis magaalaa dinagdeedhaan humna guddaa seeran horattee magaalaa Finfinneeyyuu kan caaluu danda'u. Eegasuu mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti humna dinagdee walaba ta'e uumuuf kaayyoonsaa ijoon maaliree? Daangaan zoonii dinagdee addaa kanaatis hanga aanaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa jala jiru aanaa Minjaar Shankooraa fi godina Guraagetti dheeratee maaliif qaxxaamura? Zooniiwwan dinagdee baay'ee gurguddaan of danda'uu fi humna guddaa qaban kunniin dhiibban isaan tokkummaa Oromiyaa fi rakkoo dhufu dandamattee itti fufiinsa isheerratti qabu dhiibbaa akkamiiti? Zooniin dinagdee kun baadiyyaa Oromiyaa naannawa zoonii dinagdichaa keessa jiran irratti dhiibbaa akkamii qaba? Wixineen labsii akkuma jirutti odoo hin jijjiiramin ragga'ee zoonii dinagdichaa hundeessee uummata Oromoo fi aadaa isaa irratti dhiibbaa gaarii akka qabaatu ibsa. Ta'us zooniiwwan dinagdee akkanaa miseensota boordii walaba ta'aniin kan bulfaman waan ta'eef dirqamni guddaan investoroota biyya alaa hedduu fi kan biyya keessaa hanga xiqqaa hawwachuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gidduu seenee seeraa fi dambiiwwan Oromoo deeggaran zoonii dinagdee kanaaf baasus ta'ee kabachiisuu hin danda'u. Qabxiin kan biraa Dr. Bariin kaasee dhimma dinagdee irratti yeroo mari'annu hundaa yaanni keenya uummanni keenya dinagdee baadiyyaa irratti hundaa'e waliin baay'inaan qonnaan bulaa ta'uu isaa hubachuu qabna kan jedhudha. Moodelli dinagdee jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'u damee ijoo ta'e qonna jijjiirurraa eegaluu qaba. Karoorri dinagdee paartiin bilxiginnaa deemuun kan magaalota gurguddoo yookiin meegaa siitisii fi zoonii dinagdee fakkaatu karoorra ormi fagoo yookiin investoroonni alaa fi ormi dhiyoon yookiin dureeyyiin biyya keessaa akka badhaadhan godhu kan sadarkaa jireenya uummata keenyaa hin fooyyessine ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu karoorri qonnaan bultoota Oromoo fi maatii isaanii miliyoonaan lakkaa'aman lafa abbootii isaanii walakkaa Finfinnee caalurraa buqqisuu akkanaa kun maastar pilaanii biraati malee maqaa biraa hin qabu. Kunis dureeyyii olaanoo parsantii 2 yookiin 1 hin caalle kanneen firummaa fi malaammaltummaan warra mootummaatti hidhata qaban qofti dinagdee biyyattii cufarratti abbummaa fi olaantummaa qabaatanii uummanni bal'aan isaan jalatti kufee akka gadadoo argu godha. Karoorri dinagdee fi kaayyoon inni ijoon bilxiginnaan qabatee socho'aa jiru dureeyyii tajaajiluu qofa.
namoonni naannoo zoonichaa irra caalaan isaanii mindaa xiqqaa maatii isaanillee sooruu hin dandeenyeen hojjettoota guyyaa ta'anii qaxaramuu malee hiree biraan qaban. Qonnaan bultoonni zoonii diinagdee keessa jiran buqqifamanii lafa ofis dhabu. Dookumentiin bilxiginnaa mataan isaa kana akeekee beenyaa ibsuun irratti qoosa. Oromoos ta'ee qonnaan bulaa biraatiif wanti fafaa akka lafa akaakilee isaa dhabuu caalaa diinagdeedhaan isa miidhu hin jiru. Salphaatti yoo ilaalle guddina diinagdee fi misooma kamuu gumaacha inni sadarkaa jireenya uummata keenyaa fooyyessuuf taasisu qofaan madaaluu qabna. Zooniin diinagdee yaadame kun sadarkaa jireenyaa qonnaan bultoota keenyaa kanneen sababa lafa of harkaa qabaniif diinagdee irratti olaantummaan qabaniif gonkumaa hin fooyyessu. Dureeyyii muraasni kanneen kaapitaala argachuu danda'anii fi investoroota jedhaman ni duroomu ta'a. Harki caalaan hiyyeessonni garuu daranuu hiyyoomu. Kanaaf imaammattoonni diinagdee akka filannootti dhiyaachuu qaban kanneen sadarkaa jireenya uummatichaa fooyyessuuf jecha rakkoo diinagdee uummanni keenya keessa jiru cimsanii ilaalan ta'uu qabu. Sunuu hirmaannaa uummatichaa malee gubbaarraa uummatatti gadi fe'uudhaan ta'uu hin qabu. Salaaleetti galanii shukutii malee maali dhaatanii gadhee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii. Qabxiin kan biraa laalamuu zoonii diinagdee kana ija siyaasatiin ilaaluudha. Siyaasa yoo laalle zooniin diinagdee Oromiyaa keessatti ijaaramu kun haala diinagdee humna guddaa qabu siyaasas micciiruu danda'u akka uumuu danda'u beekamaadha. Kunis siyaasa Oromoo fi diinagdee Oromoo walumaan laaffisaa waan deemu ta'a. Sababni isaatis zooniin diinagdee akkanaa kun diinagdee kutaalee Oromiyaa bakkoota hafan biroo jiran caalaa humna qabaata. Deemsi akkanaa tokkummaa Oromiyaa fi itti fufiinsa ishiin kan balleessuu maluudha. Karoorri bilxiginnaa mootummaa caasaa qeenxee deebisuu fi ajandaa karoora diinagdee qeenxee gubbaarraa gadi diriiree oofudha. Kana jechuun mootummaan caas qeenxee yookaan yuunitarii bara nugusootaa san deebisuuf imaammata diinagdee magaalota dureeyyii muraasa qofaaf ta'an ijaaruu fi gargaarsa faayinaansii alaatiin tokkummaa sab qeenxee ijaaruu jechuudha. Harki caalu rakkoo diinagdee baadiyyaa furuuf kan xiyyeeffate miti. Sirni federaalaa sabdaneessaa yoo sirritti hojiirra oolee sirna diinagdee waaltaa waan taane kan dhugaa lafarra jiruun waliif faallessinetu ijaarama. Magaalota gurguddoo fi zoonii diinagdee guddaa irratti rarra'uun uummata keenya wayyabaaf bu'aan buusu. Inumaayyuu moodeela ijaarsa magaalotaa akka qubsuma waraanaa fi qubattoota baroota mootiiwwanii san itti fufsiisuu qofa ta'a. Kana jechuun qabeenyaa fi qabiyyee uummata bal'aa kan biyyattiin qabdu saamuu fi akka maleetti dhimma ba'uudhaan uummanni akka fayyadamne gochuudhaan akkuma kanaan dura jaarraa hedduuf ture san ta'aa jechuudha. Dhumarratti qabxiin ka'uu qabu gaafatamummaa akkanaa baachuuf warri bilxiginnaa kun hayyama uummataa ni qabu kan jedhudha. Sadarkaa yaadatti Itoophiyaan filannoo waggaa 5 gaggeessitii jedhama. Filannoon yeroo duraaf dheereffamee bilxiginnaa morkattoo hundaa keessattuu Oromiyaa fi sabaaf sablammoota hidhee kophaa dorgomee kophaa mo'eessuun ulaagaa filannoo guutuu naafuutii diraamuma addawaayin godhaa ba'eessanii gadi. Kana irratti immoo qabsoon hidhannoo Oromoon taasifamuu seenaa biyyattii keessatti yeroo duraatiif bal'inaa fi cimina guddaa yeroo itti agarsiiserra jira. Gaafiin kanaa wal qabatee booda ka'uu qabu hooggantoonni bilxiginnaa Oromiyaa keessa jiran maaliif pirojektoota meegaa gurguddaa xumuruuf waggoota dheeraa fudhatu baafatu. Hayyama uummataa otoo hin argatin pirojektii lafa uummataa saamee sanyii balleessu kana sanuu marii malee dhoksaadhaan raawwachuun maali kanneen jedhan deebii quubsaa barbaadu. Otu koololaatu siinaa fagaattee jirta biyyarmaa ofiitu fagoonarraa hiitate. Kanumaa wal qabatee hooggantoonni bilxiginnaa imaammata diinagdee uummata harka caalu hawwatu kaasaa hin danda'an. Zoonii diinagdee yaadameef maqaa zoonii diinagdee addaa gadaa jedhu itti kennuun gowwummaadhaa gadi. Maqaa gadaa jedhu nu fuuldura qabanii lafa hektaara 23 ol irraa uummata keenya buqqisuuf yaadan. Kun dandeettii uummatichaa xiqqeessuu fi arrabsuudha. Yaada isaanii dubbisnee dhiibbaa inni uummata keenya irratti qabu keessattuu gama diinagdeen, siyaasaan, aadanii fi kan kana fakkaataniin madaaluu akka dandeenyu yaadachiisuun gaariidha. Sirni EPRDF yookiin PP qorannoo dhiibbaa pirojektoonni gurguddaa dhaqqabsiisan irratti qorannoo tokkollee gochuuf yaada qabaatee hin beeku. Araada yookiin dhukkuba koppikaat yookiin koppikaat saandiroom yookiin bakka wayitii waraabanii akkuma jirutti uummata irratti fe'uutiin qabamanii uummata raaku. Kan nama dhibu immoo diinagdee kalaqa biyyattiin guddate ijaaraa akka jiran nu barsiisuuf ija jabina qabu. Barreeffamichaaf Dr. Barii Ayyaanoo galateeffachaa yaada qeeqaa inni zoonii diinagdee addaa gadaa irratti qabu kanumaan goolamnaa horaa bulaa. Nafi koololaatu shaggar gidduu tasba'ii kottume yaa